ترى الذين يلبسون لما تنتي رماء الله بتجامس. جالتو جبتو هذه من قبل الله من قد غير قبارنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو دوتا في هردفتوتا أمنتو الرأس فيديو براتي ولد بنيتي جراه خم بيا خيس جتنيس خم بيا على جتنيس سلام تانتو تاوني رابطتي كلين سران اسم هارك أبجيجا الرأس كا فيديو براك أبني اسمي يعني تجراه ني دبي يون تنا lolaan eegallisan arraa gara dadaatitti deebifnee gara manguddumaatiin xumurra jenneeti waliigallee yaada jijjiirreeti jirra gara nagayaatti jechuudha. Nuti kun biyya jijjiirre malee aadaa hin jijjiirre sanumaafuu karaa isaa wajji wal dhabees Oromoodha nutis Oromoodha. Tamanaa baatee ala jirtu tulleelleen Oromoodha. Ilmaan mana keessa facaaftee manaa baatee ala jirtu garaan waa dhale sareedha jedhan akkuma ja'an miciyyoon tun irra ilmaan isii dhiiftee ala taa'uun hedduu itti ulfaatti. Ifirra dhaabneeti ilaallaa. Haa dhahee soddaadha. Ilma eessuma isii dhahee abbaan mana isii jechuudha. Wallaalaan egaa kana beekeetii miti. Sanumaafuu itti dawwalleeti anis saahiba isaa qoradhee isiirra lakkoofsa fudhadhee itti dawwaleetiin jira. Karaa nagayaatiin akka finnuuf waliigallee xumurreeti jirra. Saniifuu amma isaa wajjin waliigalleeti gara mixiyyoo tana mana deebisuu ilmaan isii keessa deebisuutti tarkaanfachuuf deemna. Isinis asumaan nu hordofaan dhaamsa keenya. Dhugaa dhagaa inni nama tokko beeku tataa'ame sanii akkaataa taa'amsi yoo ilaalle waan haasawaa yookaan manguddummaan dhumuuti. Dhiigni dhiiga qaba lama waan ta'eef silaa ani kanatti tolutti dhiiguma saniin kafalachuun qabaa natti tola. Lakkii dhiigaan kafalachuun. Lakkii nama mormuuti haa obsimaas amma eegaati jettee si ayyame. Dhugaatii yaade dhugaa obboleettii xiyyaa gadi faginaan naawwadhuuti akkasitti akka goomu akkasuma gaa obboleettiin xiyyaas garaa raalliidhaan gammachuun waan sun akka xumurtutti akka isiilleen sirraayis gammaddeen irraayis gammaddutti akka amma dura dabarsan guutuun akka irratti hin deebinetti akka xumurtuun si gaafatan. Eeganiin xumurette. Ani akkaan xumuru abdiin birraa qaba. Abdata Rabbuma gama kanaan abdiin birraa qabaa jeetiin ibitti amana. Saahiba jaarsa isiititti illee dawwaleetiin namni kun nama akkamii saahiba kiyyatume kun jee qoradhee adda baafadhee jira. Ifoonfadheetiin jira. Maali isin jaantu maali akkamirra dhahee isin jaantu? Wallaalchaan ifirra dhaabnee yoo laalle amma nama jaartii teetii wajjin mana taa'u jiru nama ati hin beeyi. Hoggaa itti dhufe inni dhugaadhaarra sin beeku jaartii isaatii wajjin mana keessa jirta barsilaa irmaa'uu laaluun hin jiru ture. Akkam Akkamitti yeroo laalladhiin itti dubbisuun lama taneeti romaa hundaan itti jira ammas. Laal akki taate ifirra dhaabnee laallaan jiru. Gaabii ifirraa eenyu namni kun jettee gaafachuu sirraa dhaaba sirraa fakkaatamu dhufteetuma lolaan eegalu. Haa eegalullee. No, uzrii keenyeefiiti maaliif aaree bakka kana amma bar isaas gana gaafanna bar gana gaafanna isaas hin deebine anaatu irraa baasaa bar waa hundaa'u shimbirroon biyya afaan dubbattii jira nuti akka keenyatti akka naannoo keenyaatti hubachuu dura ol dhuftaame fadheen haadha mana hiyyaati hojii haara walitti qabaa. Fadheen dhagee walitti qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni kun eenyu? Gaafachuutu kanarratti dirqama malee ooluma seenee isii wajji walii aarree. Akka namni kun eenyu jee isiin gaafanne isiidhaanis walitti aaraa qaba. Duba namni kun namarraa dhalateen. Siin duratti jechuudha. Isiidhaanis isiin naa walitti aarraan
Kabiraa fidattee mana keessa wajjin jirti yaadni isaa akka inni itti yaadetti. Maaliif namni kun haadha lataa isaa adeera suma ala haboodha obboleetti hunda wajjin namni kun hundi akka tokkotti jedhama yaadu. na wanta laalle. Namni kun akkaan yaadutti inninis maaliif hin yaadne yoo jenne dogoggora qaba. Rabbiilleen hin fedhu waan akkasii akkaan yaadutti akkaan hin beekutti inninis maaliif hin beeyne. Akkaan hin beekutti maaliif hin beeyne inninis yoo jenne nutummaanuu kararraan maaliif isa saniifis usrii keenyee saahiba isaa sanirraa hubannee itti dhaynee namuma akkam akka inni ta'eewu barreeti isis ilmaan isii keessatti deebifnee har'a ilmaanis yaaddee jirti abbaa manaatillee yaaddee jirti mana isiillee yaaddee jirti. Yaaduu baraati hin beektu. Yaaduu ati hin beektu ati manguddoomi yaaddee jirti jettee murteessuu hin dandeessu. Manguddoon murteessuu bilaa manguddoon laalu malee akka waan ati isii keessa jirtuutti ittiin dubbatin. Iyyaa sammuu sana yaaddee nuhan keessaa inni darbaa oole keessa. Ni yaadettee oolii biyya roorroo kanaaf roorroo isirra deemte irra deemte kanaaf roorroo ta'eetis lafa dhiisu hin deemu. Ati hin baanu ogurumaa. Asiitillee Ati hin baanu isiin baanu roorroo isirra deemte tanarra deemte kana lafa dhiirtee ni yaadettee miidhaan bakka tanaa murette. isiin bare hin fuune ammayyi isiin yaada kee jala jirti bare. Atis hin jirre hinjiini akka dubbiin taatuuf finnayyii akka dubbiin Duuba taatuuf akka isin jette yoon hin jee bara dubbii bada. akkaan ani jeen jenne ni dhagee wayii siima jaarsa tokkootu ilmaan sadii qabaa jira maal jeen janni beekaa tokko gaafaan hantuu abbaa akkamittiin awwaaltanii jennaan abbaa qaleetiin diggisee nyaachisee obaasee si awwaalaa jenne haalis akkasumattiin qalee nyaachisee diggisee si awwaalaa jenne hasadaffaa gaafannaan maal jeen jenne keessa abbaa akka yeroon na boote kana yeroo sun keessa jirutti si awwaalaa jenne kana duba maal jee jaarsi duba kana awwaalatu isa kana haa jeen duba kana akka yeroon isa gootee yeroo inni keessa jiruu sanitti isa awwaalatu jedhan kana dhugannaa awwaalata malee jarra kun awwaalatu. Jarri qaamni kan jibanii dha. Kanaafuu amma dubbiin teetis akka dubbiin na gootu ittiin dubbii sana fita rabbii wajji yoo ta'e ni fitattees beeka. Akka immoo amma yoo jirtu kanatti. Eega rabbiitiin fixayyeetiin abdii qaba maaliif jennaan. Akka dubbiin na gootu jiidha. Akka dubbiin na gootu tanas. Ani halluun tiyya guddoon micciyoo ta'an ilmaan keessatti deebisu. Ilmaan hoon deebisnellee ilmaan ni finnaaf. Tunis naan fudhatu. Ilmaanii rakkoon qabdu bara. Tunis naan fudhatu. Sassani akka dubbiin na gootu eega diddee baantaame akka dubbiin na gootu ittiin fixaa eega diddee ilmaayyoonii fi keessatti hin dhayne ilmaan ni finnaaf. Abbaan hin ayyamu bara ilmaan inni akkana yoona dhayitee gartee gurbaadha. isiin Sumaan na jiraawa. Sumaan isaa hojii naannoon jiraawa. Akkana yoona dhayitee gartee beekta. laa Amala gurbaasuu hojjaa dawwalee qoradhee hundaa odeeffannoo fudhadheetiin jiraan siin jee jira. Sansani. Na dhaggeeffatu. Sansani maasaa firru maasaa irratti wal ijeennee irrattis wal godhatu. Akka dubbiin si gootutti fiti. Si fichisiisnaan ni fitta. Si fichisiisu baannaan amma akka aadaan teenya nu gootu. Aadaa fi safuu fi duudhaa qabnu nuti kun waan ta'eef iddoo dabalachuun jirti. Adda jijjiirachuun jirti. Kanaan fixuun sirratti dirqama malee tiyyumaanii fitaa Tiyyaanii bitachuutti jiru ammallee. gayaa Ammallee dhaggeeffadhu. yoo na quubsuu baatte baaba yoo na quubsuu baatte dubbiin teetis guyyaa san fi manguddoon dhuftus handa addacha kanaa jijjiirtuu siin jaa malee na dura dhaabbattee gamoo akka wal nu gabaabduun Amma akkamiin beektaa manguddoon dhuftii waggaa manguddoon dhufte manguddoo sanii wajji wal mari'annee haala isaatillee barree haala inni keessa jirullee barree ilmaan isaa sanuu akkatti jiraachisu jiru gaafannee mangudduma sanuu. hin gaafannoo nuti ilmaan hin qabnuuti. Taa'uu walii yaaduun barbaachisaadha. Namni dubbii irraa fixee. Namni dubbii irraa fixee. Anaatu sirraa fixatu. Dubbii namni fixu eenyu? Abbaatu sirraa fixu. Abbaa fixu. Abbaa fidaas abbaa fidaas. Abbaan sun fixuu irraa qabaannaan ni fixu. Abbaan sun fixuu irraa qabaannaan ni fixatteef hin fixu.
Ayyee waa hundaafuu. Kalatoon isii yaaduu keeti naaf yaaduu keeti ilmaan sunillee isumaan taa'e ilmaan sanii yaaduu keetiifis hedduu kalatoon haala ittiin qabu garuu immoo akka dubbii jala jiru malee akka irrina qabaachuus atiin kun irrina qabaachuu mala irrina qabaachuu dhabuu mala kanaaf hubachuun dirqama irrinaan qabuun dhiyaate anatti immoo erbuu galchita ammaafatti erbuu galchita. Kana waan ta'eef akka dubbiin na gootu ni fitatti naa. Irbuu alaa galanii siigee barsiisti. Fitanne amma. Kanaafuu walii galle murtee dhiisaan qabnetti sii fudhadhu. Ayyee galatu. Kanaafuu. Silaa. Ayyee. Silaa haa galatoonfatuu qabu anallee miti beektaa manguddoo dhuftu saniitu walumaa galatoonfatuu qaba. Ani amma karaa dadaatiin hin fixaa. Ati ma manguddoo karaa kiyyaatii miti. Sigalee ammati. Jaalatu jibbisuu yaati manguddoo gara gurbaarraa na dhufu akkamitti akkasumatti dubbii jaalatu saahiba kee dibarsiin qabu jira saahibummaa achi nuu kaaye manguddummaa jiraani manguddoo gara gurbaatii dhufteeti assalaamu alaikum sii fudhadha manguddoo gara gurbaatii dhufteeti ammoo akka dubbiin tun taatu booddee sii gara assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.